Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu. Amma oduu isaa kanaaf qopheeffanneen isinitti hima. Kan isinitti himu ani Odaa Abtaamuuti. Aga xumuraatti nu hordofaa. Ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnoon ergama addaa fi ministeera daldalaa, indaastirii fi enerjii Kooriyaa Kibbaa Baan Ki Muun waliin mari'atan. Marii godhaniin obbo Dammaqaan Itoophiyaa fi Riippaabilikni Kooriyaa michummaa waggaa dheeraa akka qaban kaasaniiru. Hariiroon biyyoota lamaanii kunis dameewwan garaagaraan cimee itti fufuu akka qabus dubbataniiru. Dabalataanis Itoophiyaan gama damee investimentii fi daldalaan hariiroo Riippaabilika Kooriyaa waliin qabdu daran guddisuu akka barbaadus obbo Dammaqaa Mokonnoon mirkaneessaniiru. Ergamaan addaa fi ministeerri daldalaa, industirii fi enerjii Kooriyaa Kibbaa Baan Ki Muun gama isaaniin Itoophiyaa fi Riippaabilikni Kooriyaa hariiroo dippiloomaasii kan itti eegalan waggaa 60ffaa yaadachiisuun Itoophiyaa daawwachuu isaaniin kabajni guddaan kan itti dhaga'ame ta'uu himaniiru. Baan Ki Muun ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed yaa'ii geggeessitoota Kooriyaa Afrikaa kan bara 2024 Seewulitti ta'amu irratti akka argaman ergaa pirezidaantii Riippaabilika Kooriyaa irraa ergame dabarsaniiru. Odeeffannoon kan ministeera dhimma alaati. Hojiin baay'ina godaantotaa hir'isuu lammiilee godaansaa deebi'an dandamachiisuun gara hojiitti galchuu fi lammiileef karaa seera qabeessa ta'een biyya alaatti carraa hojii uumuu xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ministeerri hojii fi ogummaa beeksise. Ministeerri hojii fi ogummaa raawwii hojii kurmaana tokkoffaa lammiilee godaansaa deebi'an dandamachiisuuf hojjetame magaalaa Bishoftuutti qorateera. Ministeerri deetaan ministeera hojii fi ogummaa obbo Nigusuu Xulaa'uun sadarkaa biyyaatti hojiin godaantota hir'isuu lammiilee godaansaa deebi'an dandamachiisuu gara hojiitti galchuu fi lammiileef karaa seera qabeessa biyya alaatti carraa hojii uumuu hojjetamaa jira jedhan. Kunis qindoomina sektoraalee garaagaraan koreen bobbii hojii hundaa'ee hojiin hojjetamaa jiraachuu kan himan obbo Nugusuun koreen kunis lammiileef hojii uumuu, hojjetaa fi hojjechiisaa kallattii wal quunnamsiisuu, leenjii kennuu fi hojii deeggarsaa kan taasisu ta'uu himaniiru. Hojiin godaansaa deebitoota adda baasuun galmeessuu, deebisanii dhaabuu, leenjisuu, carraa hojii uumuu fi kanneen gara biyya alaatti deebi'uuf fedhii qabaniif karaa seera qabeessa haala mijeessuun ciminaan kan hojjetamu ta'uu dubbatan. Kaayyoon waltajjichaas ciminootaa fi hanqinoota jiran adda baasuu fi kallattii xiyyeeffannoo kaa'uun karoora bara 2016 milkeessuuf ta'uu himan. OBNtu gabaase. Geggeessitoonni bulchiinsa magaalaa Hoolotaa gamaggama raawwii hojii kurmaana tokkoffaa geggeessaa jiraachuun himame. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Hoolotaa obbo Sheetuu Baqqalaa haasaa taasisaniin barbaachisummaan gamaggamichaa karoora bara baajataa bara 2016 karoorfame milkeessuuf kurmaana tokkoffaatti miira xiqqin hojjennee raawwiin maal akka fakkaatu madaaluudha jedhan. Dabalataanis cimina argamee fi hanqina mul'ate adda baasuu fi beekuun cimina caalmaatti itti fufsiisuu fi hanqina jiru immoo kallattii hojii fuulduraa keessatti maksuun hojjechuuf jedhan. Gama biraatiin raawwiin karoora kallattii aartii qulqullinaa fi baay'inaan barbaadamuun hojjetamaa jiraachuu fi hojjetamuu dhabuu isaas giddu galeeffachuun qabatamummaa isaa madaaluunis murteessaa ta'uu himaniiru. Gama kana irratti gabaasni raawwii waajjiraalee magaalichaa kan waajjira lafaa, carraa hojii uumuu fi ogummaa, barnootaa, galii, daldala, mana qopheessaa, buusaa gonofaa fi waajjira fayyaa akkasumas kan gandootaa dhiyaatee kan irratti mari'atamu ta'uun ibsameera. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Hoolotaati. Waraanni Hamaasii fi Israa'el erga eegalee torban lama ta'eera. Erga Hamaas aleellaa hin eegamne Israa'el irratti geggeessuun namoota 1400 ajjeesee namoota 200 ta'an ammoo butee fudhatee torban lama ta'eera. Israa'el ammoo aleellaa qilleensaan deebii kennite. Gaazaa keessatti aleellaa qilleensaa Israa'el gooteen hanga ammaatti namoonni 1000 ol ajjeefamaniiru. Israa'el tajaajiloota ijoo akka bishaanii fi ibsaa adda kutuun Gaazaan uggura guutuu jala jirti. Hooggantoonni biyyootii hedduu gargaarsa barbaachisu Masrii irraa uummata Gaazaaf akka seenuuf ulaan raafaa akka namuuf gaafachaa jiru. Konkolaataawwan gargaarsaa ulaa daangaa Masrii fi Gaazaa irratti eegaa jiran garaagarummaa jireenyaa fi du'aa jidduu ni jiru jechuun hoogganaa UN Antonio Guterres dubbataniiru. Gama biraan ammoo Hamaas namoota butaman keessaa dubartoota lammii Ameerikaa 2 gadhiisuun isaa namoota biroonis gadhiifamuu malu kan jedhu irratti abdii horeera. BBCtu gabaase. Oduu ispoortiitiin taphoonni Piriimiyer Liigii Ingilaand torbee salgaffaan har'aa eegalee taphatamuu itti fufa. Taphoonni Piriimiyer Liigii Ingilaand torbee salgaffaan tapha har'aa Liiverpuul fi Evertoniin sa'a 8:00 irratti eegalama. Waaree booda sa'a 11 irraa eegalee taphoonni 5 kan taphataman yoo ta'u, taphni Manchester Cityin istaadiyeemii Etihad irratti Brighton waliin taphatu xiyyeeffannoo argachuun eegamaa jira. Taphni galgala sa'a 1:00 irraa jalqabee kilaboota masaanuu London, Chelsea fi Arsenal gidduutti taphatamus yoominaan eegamaa jira. Halkan sa'a 4 irraa eegalee Sheffield United Manchester United waliin ni taphata. Taphoota hangammaan Tottenham qabxii 20 liigicha yoo dursu Arsenal qabxii wal fakkaatuun lammaffaa irratti argama. Manchester Cityin qabxii 18 sadaffaa yoo ta'u, Liverpool qabxii 17 arfaffaa irratti kan argamudha. Aston Villaan ammoo qabxii 16 sadarkaa 5ffaa irratti argama. Daawwattoota keenya oduun isaa kanaaf qopheeffannee kana fakkaata. Qophiilee miidiyaa wiirtuu afaan biroo waliin nagaan tura.